Ashamaa akkam jirtu daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa. Nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin qaqqabu jenna. Gaanfa Afrikaa gaagaama hongeen raafamaa jiru keessa tokko kan taate Itoophiyaa keessatti tibbana dhimmi beelaa hawaasa Oromoo mudatee jiruu fi kabajni ayyaana Adwaa qabxiilee dursummaa irratti ka'an keessaa isaan tokkodha. Mootummaan Itoophiyaa dhimmoota beela biyyattii mudatee jiru xiyyeeffannaa kennuurraa qollifataa ture. Inumaa beelli biyyattii keessa akka hin jirre agarsiisuu kan fakkaatuun qamadii biyya alaatti erguu jalqabuu isaa mul'ata dhugoomi jechuun miidiyaalee harkaa qabuun babal'umsaa tureera. Sababaan mootummaan Itoophiyaa hawaasa beelaan miidhamaa jiruuf xiyyeeffannaa kennuu dhabuu maqaa isaa guddisee agarsiisuuf kan fakkaatu akkasumas hariiroo biyyoota dhiyaa gabbifachuuf akka ta'ettis kan himan jiru. Biyyattii keessatti uummata bal'aa saba baay'inni isaa miliyoona 60 olitti himamu kan ta'e Oromoon sirnoota dhufaa darbaan biyyattii bulchaniin hacuuccaan irra dhaqqabuutu himama. Kanarra dhaabbatamee yennaa ilaalamu waa'ee beela Oromoo kana ukkaamsuun hawaasicha akka lammii lammaffaatti ilaaluu Itoophiyaati kanneen jedhanii ibsa itti laatanis danuudha. Keessattuu dhimmoota beelaa biyyattii mudataa turan beela kaaba biyyattii naannoo Amaaraa kanaan dura mudatee ture akka fakkeenyaatti kaasuudhaan wayita san mootummaan Itoophiyaa xiyyeeffannaa addaa kennuun naannoo Oromiyaa keessa akka qubataniif hawaasa Amaaraa buqqaaniif quubsuma kennuufaa caqasu. Haa ta'u malee kan Oromoo garuu miidhamni isaa tasumaa mootummaa biyyattii bulchu biratti dhageettii argatee akka hin beeknes in himama. Sababoota kanneen kan eeran lammiileen Oromoo hedduun adeemsi mootummaan beela booran mudatee lubbuu namaa gaagaa jiru dhoksuuf filateef sabichaaf kan hin dhaabbanne ta'uu isaa kan agarsiisu ta'utus himama. Hawaasni Oromoo biyyattii keessatti ajjeechaa jumlaa dabalatee miidhaawwan gurguddoo yakka addunyaa irratti nama gaafachiisu irratti raawwatamullee mootummaan dhimma uummata Oromoo qooddatee furmaataaf osoo hifaajjuu hin mul'atu. Bulchitoonni naannoo Oromiyaa keessaa dhalatanii ba'anis dhimma saba keessaa ba'anii kana ifatti mootummaa isaanii osoo gaafatanii furmaata barbaachaaf haasa'anii badaa hin mul'atan. Haalli kun Oromoon akka mootummaa hin qabne agarsiisa kan jedhanillee danuudha. Egaan kana kan kaafneef torban dabarsine keessa dhimmi hawaasa Oromoo Booranaa hongeen loowwan isaa dhabee beelaan dhumuu irratti argamuu dubbii isa ijoo ture. Hawaasa kanaaf deeggarsi uummata bal'aa Oromoo dhaabbilee dhuunfaa fi bakkeewwan muraasatti ammoo caasaaleen mootummaas deeggarsaaf osoo harka isaanii hiixatanii argamaa tureera. Deeggarsi hawaasa kanaaf taasifamaa jiru uummata maraan caasaa hawaasaaf dhaabbilee dhuunfaa akkasumas kan mootummaa dabalatee caasaalee siyaasaa hirmaachisuun ammallee akkuma itti fufetti kan inni jiru. Barreeffama taatee tibbana biyyattii kana keessatti hongee waliin walqabatee beela uummata Oromoo Booranaa mudatee jiru ilaalchisuun aagaa jimaa kan barreesse seenessuun kan isin biraan ga'e ana Daanii Tasfaayiiti. Ammas uummata Booranaa bira waan dandeenyuun hadhaabbannuun ergaa Finfinnee Maltiimiidiyaati. Waan nu hordoftaniif guddaa galatooma. Chaanaalii yuutuubii Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.